Yesuusii fi jana qatanii ta'anii eegan akkati taatu abdiin qabaa. Meeshaan waraanaa, meeshaan ulfinaa sitti kenname kun meeshaa kabajaatii, meeshaa Waaqayyootti hin ulfaatudha. Naa eebbifamiin siin jedha. Obboloonni keenya hundumti keessan eebbifamaa. Daqiiqaa lamman tokko Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoonis ni kadhadha. Namni hundumtuumee bakka jirtan jiraadhaati. Warri akka koo daandiirra jirtanis yoo ta'e Waaqayyoon akkasin kadhattan hin barbaada. Sagalee Waaqayyoo ilmoo harree sanaan qabee gara mana kanaa dhufeera. Ilmoo harree sanaan qabate. Ilmoo harree kana hin hiike. Gaafa hiiku akkas jedhe. Baay'ee wanti nama ajaa'ibu. Gaafa hiiku akkas jedhe. Dhaqaatii mandara fuullee keessan jiru gaafa dhattanii ilmoo harree argitu. Macaafni maal jedha beektu? Akkuma inni jedhe jedha. Akkuma inni jedhe mandaricha gaafa ga'an ilmoo harree hidhamtee jirtu arganii jedha. Akkuma inni jedhe jechi jedhu Yesuus akka inni dhugaa ta'e mirkaneessa. Waaqa waan dubbate dhugaadhaan dubbatu. Waaqa waan dubbate dhugaadhaan dubbatu. Dhugaa dubbatetti kan ija godhu. Waaqa akkasii ta'uusaa mul'isa. Dhaqaa jedhe. Gaafa hiiktan immoo kaleessa yeroo isheen hidhamtee jirtu namni hidhaarraa hiikuuf yaale hin jiru. Maaliif asitti hidhamte namni jedhe hin jiru. Maaliif dhaabattee qarxaasaan nyaatamti namni jedhe hin jiru. Maaliif dhaabattee titiisaan nyaatamti maa hidhaan ishee nyaata namni jedhe hin jiru. Gaafa isheen hiikamtu garuu gaaffiitu kaa'edha. Ergaan sii qaba. Ati ni hiikamta. Hiikamuu keetiif gaaffii kan kaasan baay'eedha. Ati garuu hiikamtee hafta. Ameen. Elaa sagalee kanaan hiikamtee hafta. Hiikamtee hafta. Hiikamtee hafta. Hiikamtee hafta. Deebiteen hidhamtu hiikamtee hafta. Ameen. Akka jedhe isin gaafatu jedhe maaliif hiiktan jedhu jedhe eessatti geessitu jedhu jedhe maaliif fuutanii kaatan jedhu jedhe garuu jedhe nan deebisa jedhe isatu nan deebisa jedhe ofii keessan hin jenne hin deebifna jedhaan jedhe itti gaafatamummaa jaraas itti gaafatamummaa ilmoo harree sanaas ofiisaa fudhate Yesuus. Haleluuyaa. Ofiisaa fudhate. Itti gaafatamummaa kee kan fudhate Yesuus. Ameen. Maakee fudhatee ofirra kaa'e. Har'a waan tokko ergaadhuma kana keessaa osoo hin bahin hin hiikamta. Hiikamuu fi gaaffii ka'a. Ati garuu deebitee ni hidhamta. Ameen. Eeraa dubbadhaa ofirratti. Nan hiikamaa deebi'ee ni hidhamu jedha. Dhiiga Yesuusiin. Ameen. Ameen. Hidhaatti deebitee ni hidhamne keessaa siin sarkoo. Ameen. Ameen. Harka biraa harka iyyaa harka maallaqaa miti harka Waaqayyootu si hiika guyyaa kana. Guyyaa kana. Yeroo maqaa. Ameen. Hiikamuu sii ta'e. Ameen. Hiikamuu sii ta'e. Ameen. Mana keenya. Amen. Gaafa si hiiku akka namaatti miti. Gaafa si hiiku akka namaatti miti. Gaafa si hiiku ለዘላለም ተመልሰሽ እንዳትታሰሪ ለዘላለም ይፈታል። ለዘላለም ፈቶ ይለቃል። ለዘላለም ስራታችሁን ይበጣጥሳል። Ameen. Sittelima hidhaan sanyii, hidhaan qomoo, hidhaan biyyaa, hidhaan siyaasaa, hidhaan dinagdee, hidhaan hafuuraa, hidhaan foonii kamiyyuu sirratti hojjetu harki Waaqayyoo Ameen. utuun beekin harka sii Ameen. hiikamuu Ameen. hiikamuu kee agar. Ameen. Ameen. Pheexroosi hiikamuu isaaf arge malee nama isa hiike nagar hin bahe. Ameen. Mana hidhaarraa erga fagaate iddoo dhiphina isaatiirraa erga fagaate
Lafatti ajjeesuuf jedhan irraa erga fagaate. Nama isaa raawwachuuf erga fagaate. Erga ergamaan waaqayyoo mandara du'aa keessaa, mandara gaddaa keessaa, mandara salphinaa keessaa, mandara inni ciisee du'a eegu keessaa erga ergamaan waaqayyoo fuudhee ba'eetii booda akkas jedhe. Akka waaqayyo harka Heroodis na oolche amma argeera. Amen. Akka waaqayyo si oolche argitaan. Akka waaqayyo si baase. Amen. Akka waaqayyo si baase. Amen. Akka boolaariyaa baagaatiyaa. እግዚአብሔር እንዳስመለጣችሁ የምታዩት ዛሬ ነው። ኢየሱስ አሜን 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 waaqayyo gara keessa haalati keessa jiru manati keessa jiru hojiiti keessa jiru biyyati keessa jiru siyaasatti rakkatu hawaasummaatti rakkatu dinagdeetti rakkatu maal wanta keessaa bahuu dadhabde beektaa Yesuus yeroo kana sagaleen kun keessaa buteetti baase. Amen. Namni waaqayyo gaafa lallabu akkas jedhee dubbachaa ture. Namni waaqayyo gaafa lallabu akkas jedhee dubbataa ture. Ani harreeyyuu nan hiikensi hiikuu didaa jedhee. Harreen fakkaattii waaqayyoo miti. Harreen fakkaattii waaqayyoo miti. Harreen ta'i jedhamtee uumamte. Ati nama fakkaattii waaqayyootiin hojjetamte ati. Amen. Amen. Harkisi tolche gara kee dhufeera. Harkisi tolche gara mana kee seeneera. Harkisi tolche gara biiroo kee dhufeera. Harkisi tolche gara kaampaa. Amen. Madaka Father. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ati fakkaattii waaqayyoo. Ati Yes. fakkaattii waaqayyoo. Amen. Amen. Isa iyyuu hiikee dhiifne hiikee bakkeetti hin ganne. Hiikee bartootaan akka barbaadan godhaan jenne. Hiikee abbaa qabeenyaa naannoo kanaatti kenne miti. Ilmoo harreetaa hiiksisee akka abbaa qabeenyaatti keessaa hin jenne. Naggaadeetti keessaa akka nama gadatu hin jenne. Tiksituutti keessaa tiksitu hin jenne. Hiikaatii gara koo fidaa'e. Hiikaa gara koo fidaa'e. Ati hiikamtee biyya lafaaf miti. Hiikamtee seexanaaf miti. Hiikamtee du'aaf miti. Hiikamtee dhukkubaaf miti. Hiikamtee rakkinaaf hiyyummaaf gadadummaaf miti. Hiikamtee Yesuusiif saata. Amen. 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 Agaleen kun siikeera. Amen. Siikeera. Isa maayyaa hafuurri waaqayyo natti dhageessisa. Namoonni as keessaatii hidhaan isin keessaa bahuu dadhabdan isinitti kan ulfaata. Waaree kana sa'aatii kana laa hiikamuun isinii ta'e. Amen. Hiikamuun isinii ta'e. Amen. Hiikamuun isinii ta'e. Amen. Fidaa gara koo. Amen. Fidaa gara koo. Amen. Fidaa gara koo jedheeti booda hubadhaa dhaggeeffadhaa. Gaafa harkaa baasuu barbaade warra hidhee harkaa gaafa baasuu barbaade warra hidhee harkaatii gaafa baasuu barbaade ishee hidhamte sana. Hiikaa gara koo fidaa yoo isin gaafatan immoo gooftaatti dhimma ishee qaba jedhaa dhiyootti immoo nan deebisa jedhaati itti naa himaa. Garuu ani malaan harkaa baase. Malaan harkaa baase. Yesuus waan kana nama tokko mala qopheessee nama tokko hidhaa jalaa baase. Amen. Mala qopheessee. Mala qopheessee. Mala qopheessee. Amen. Leeraa baagaatii adaaraa baashe. Namni amantu hiikamuu qaba jettu tokko akkana jeche harkina hiikunaa dhufeera jedhu ofirratti dubbatti. Harkina hiikunaa dhufeera. Amen. Waan xiqqii tokko sitti dubbachaa masii kadhachaa jiraan. Kadhachaan jira lallabarra deebi'aan jiran. Kadhachaan jira laala. Kadhatuma koota akkas kadhachaan jira. Kadhachaan jira. Hiikamuutu sii ta'a. Ba'uutu sii ta'a. Guyyaan kun guyyaa kaleessaa irraa adda. Guyyaan kun guyyaa dheengaddaa irraa adda.
Guyyaan kun torban darbeerraa adda. Guyyaan kun guyyaa ba'uusii ta'e. Guyyaan kun guyyaa itti ta'eera. Guyyaan kun guyyaa ba'uusii ta'eera. Dinagdee keetu ba'a, maatii keetu ba'a, gaa'ila keetu ba'a, jireenya keetu ba'a, tajaajila keetu ba'a. Utuu warri naaftonni jiran, utuu ajjeesonni jiran, utuu warra akka saree seensisuutan jiranii, utuu warra akka waan goobacan jiranii, utuu warri kiyyoo kan jiranii Waaqayyo sun. Amen. Amen. Balaa bagaa diyaabos. Siiqa Waaqayyo. Siiqa Waaqayyo. Siiqa Waaqayyo. Siiqa Waaqayyo. Waan dinqii tokko sitti hima. Ilaa sabumaa waan dinqii tokko sitti hima. Nama Waaqayyo amma lallabdees warra dhaggeeffattanis elaa ergaan kun kan keeti dhaggeeffadhu. Elaa hiikeen dhiifne filaan dhiifne. Sinitti hime namatti hin laanneera bartootatti hin laanne jedheera. Hiikaatii na bira fidaa jedhe. Ana bira fidaa jedhee immoo dugda qullaan dhiifne. Ofii isaatii irra taa'ee hojii jalqabe. Innis hiike sirra taa'ee hojii jalqaba. Sirra taa'ee magaalaatti gala. Sirra taa'ee dhiigan kanarra naqana. Sirra taa'ee mana murtaa. Sirra taa'ee biyya sodaatame seena. Sirra taa'ee naannoo namootni sodaatan seena. Sirra taa'ee naannoo namootaaf galuu hin danda'amnetti gala Yesuus. Aku doa amit ya. Karena boga karena dibatu Yesus imbat hebat. Amen. Amen. Imbat hedem. Yesus imbat hedem. Amen. Yesus Hallelujah. imbat hedem. Arraba hedem. Mata hedem. Amen. 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 Arraba hedem. Kana millet hedem. Yesus imbat hedem. Amen. 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 Yesus tutai. Aku bilang Amen. Yesus tutai. Aku bilang Amen. tutai. Amen. Aku Yesus tutai. Gata Amen. kerana የሁላ ጭንገፋ የምንቀመጥበት ቦታ የለው። ጭንገፋ ቦታ የለው። እርግማን ቦታ የለው። ሞት ቦታ የለው። በሽታ ቦታ የለው። ኢየሱስ ተቀምጦባቸዋል። ውስጣቸው ተቀምጧል። እናንተ ላይ ኢየሱስ ተቀምጧል። ራቃታ ያማጋታ ራባሽ ዳራባሽ Amen. ሲተራ Amen. ሲተራ Amen. 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 ሆነባችሁ ለአድራሻ ለውጥ Amen. Amen. kana qofa seetaa irra taa'uu qofa miti bakka iddootti jijjiirraa Yes. iddootu ta'e Yes. jijjiirraa iddootu ta'e iddootu sitti jijjiirama Amen. ይሆንላቸዋል ላካታ ካዘያ የሞታ ለውጥ የኑሮ ለውጥ የካምፓኒ ለውጥ የህይወት ለውጥ አሜን። መንፈሳዊ ለውጥ አሜን። ለውጥ በስጋ መለወጥ በመንፈስ መለወጥ አሜን። 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 ስፒሪቹዋሊ ራጋት ያመንጦራ Amen. መለወጥ ይሆንላቸዋል Amen. ቦታቸው Hallelujah. በክስኬ ሰንንጌት ደረም ለፈሳ Amen. ዮሲፍ እንታን Amen. Amen. lafatti nyaatamne lafatti fayyaan kee nyaatame lafatti nagaan kee nyaatame ilmoo harree sana bakka sun hidhamteertutti tokko hidhaatu ishee nyaachaa jira lammaffaa qarxaasaatu ishee nyaachaa jira bara hidhaan nyaachaa Yes. jira qarxaasaan nyaachaa jira Yes. bakka hidhaasaan ishee nyaatamtu bakka qarxaasaan ishee nyaatamtu iddootti jijjiire yeroo kana iddootti nyaatamaa jirtu sitti jijjiira Yesuus Amen. sitti jijjiira Amen. mana keessatti nyaatamaa jirtu keessaa hojii Amen. nyaatamaa jirtu keessa mul'ata keessatti nyaatamaa jirtu keessa gaa'ila keessatti Amen. nyaatamaa jirtu keessa በጌታ Amen. በኢየሱስ የአድራሻ Amen. ለውጥ Amen. Amen. የአድራሻ ለውጥ የህይወት ለውጥ Hallelujah. በመንፈሳዊነት ለውጥ Amen. በጌታ Amen. በኢየሱስ ኢኮኖሚ ለውጥ በጌታ Amen. በኢየሱስ ሜንታሊ መለወጥ ይሆንላችሁ በጌታ Amen. በኢየሱስ መውጣት ይሆንላችሁ Amen. ይሆንላችሁ በኢየሱስ Amen. 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 Hallelujah. Jesus. ኤርጋን ሲስተማ ጅራ Amen. ኤርጋን ሲስተማ ጅራ Amen. waaqayyo lafa ittiin tolle sana iddoo sitti geeddareera. Amen. 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 Iddoo sittiin tolle sana sitti geeddareera. Ergaa dhalaa qabdu. Amen. 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 Iddoo sittiin tolle sana sitti geeddareera. Amen. Amen. Iddoo oolaariyaa baasee kaatiyaa. Amen. Phaawulos akka jedhe, Phaawulos akka jedhe.
wanta isinittiin tolinsana ela wanta nuttiin Yes. tolinsana jedha nurraa fuudheeti fannootti cinqaarsise jedha fannootti Yes. cinqaarsise jedha Yes. wanta nuttiin tolinsana jedha isa sittiin tolinsana Yesuus amma Amen. sirraa taase har'a Amen. 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 Manfaatna yaaddo asal Amen. ነገራቱን ነገራቱን እንደዘገየ ሂዳራቱን እንደዘገየ Amen. Yes. ፍሬንዳ ታፈሩ ፍሬንዳ ታፈሩ Amen. አሰጊ መንፈስ ይሰራ Amen. ከስራችን Amen. ይሰበር Amen. ቤታችን Amen. ይሰበር ዳቆ Amen. 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 ታላባራባችን Amen. አው Hallelujah, Jesus. Katurra diamo bajeni amosani dorra hadini mega. Amen. Marasa katurra diamo bajeni amosati dorra hadini mega. Amen. Amen. Jesus gofta. አሜን Amen. Yes. አሜን 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 Amen. Amen. አከና ጀራ አሜን በረካና ጀራ ዱበዳ Barakana. Barakana. ጫቤምባ ሚቲ ጀዳ Abemba miti. Abemba. ጫቤምባ ሚቲ ጀዳ Abemba miti. ኖ ጫቤምባ ሚቲ ጫብሴምባ አይዳ ዱበዳ Abemba miti. Abemba. Abemba maka Yesus. Amen. Amen. Sakaturra diamo bajeni amosati mega dorra hadini mega. Amen. 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 ጫቤምባ ጫብሴምባ Amen. Amen. Iba dosa katurra diamo bajeni amosati mega dorra hadini mega. Hallelujah. Amen. 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 Ida Yesus ini. Abemba maka Yesus. Amen. Dosa katurra diamo bajeni amosati mega. Hallelujah. የተያዘው ነገር አለ Amen. ማካላባስ ሌላ ባጋታላባስ እንዳላላባስ አው ደቂቃ ጀምሮ የበታችነት ስሜት አይሰማችሁም የበታችነት Amen. የበታችነት ገዳንቱማ ሚረ ገዳንቱማ ሚረ ጥኔኛ ሚረ ዱአ ሚረ በዲሳ ሚረ ጨቡ ይሰስደገዝ ሲኬሳ ጫብሴራ መቃየላ Amen. Amen. Amen Jesus. Amen. Yesus gooftaadha. Ameen. ሜላ ጥሙሩ ቢንጀዳ ኢየሱስ ጎፍታ Ameen. Amen. ሙጫ ጀደምቱ ኩን ኦቦሌስ ሚቹ ጀደምቱ ኩኒ ሲላ የሮን ስቴዲየሚ ጋባን ጋቡመን ላይቪ ከነጨሙ ጋባን ሲሩ ጋቦር ቁልቁሉ ራዋ ደጋ Oh, Abba. waaqayyo mazmara keebeli ibsaa isa bakkeetti zaragaamu fufurfudhatee zaragaamu nu agarsiisa mazmara dheeraa zaragaamu nu agarsiisa mazmara kana osoo laalu mazmarri kun caabiinsaa utuu inni si biraa ka'uun arga Afurri waaqayyo akkas jedhee natti hima. Ani imma ቲክቶክ irratti laayivii irratti raajiraachuu jaalladhu garuu እናገራለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ የተናገረውን ያደርጋል። Amen. Amen. እግዚአብሔር አምላክ ነው። ሃሌሉያ አላዲ ባንታ ክራዲያቦስ እንዳላባሽ ከቢኒ ጉዳሚ ስብራ ከኤውቱም ይዘረጋሙና አገርሰት አርካ ባዬ መቀስ ጉዳ መቀስ
chigginyi biqiltuu naannoo manaatti guddisan nama isa murmuru kan fakkaatu maqasii sana kan fakkaatu keebelii kana harka kutuuf itti baay'atuun argaa. Harki tokko garuu harka maqasii kanaan kutuudhaaf utuu inni loluun argaa. Utuun harka kana loluun argaa. Gooftaan akkasaan jedha akkas jedhi nama kanatti minaan jedha gooftaan. Keebelii argite kuni keebelii ibsaa kan fakkaatu ati argite kun inni keebelii ibsaati bakkeetti ilaaltu kana osoo hin taane walitti dhufeenya koo walitti dhufeenya nama kanaati naan jedha gooftaan. Kominikeeshinii anaaf namni kun qabnudha naan jedha gooftaan. Harki kutuu barbaadu kun immoo harka akka namni kun narraa adda bahu. Harki kun namni kun akka inni na wajjin hin jiraanne rileeshinii anaaf nama kana gidduu jiru gargar kutuudhaaf harka yaaluudhaaf harki dhufee wal'aansoo qabee jara harka warra mana maqasii waan fakkaatu kana baatan dha'u immoo inni harka ergamaa ani itti ergeeti naan jedha gooftaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Amen. Yesus geetaadha. Amen. Akkas jedheen gooftaan akkanaan jedha. Gooftaan akkanaan jedha. Ilaa obboleessa ko rugaatiin paaraadii baalaa raabaa seendelee sheedelee booda. Gooftaan akkanaan jedha. Anaaf ati walitti dhufeenyi keenya. Anaaf ati waliin deemsi keenya kan yeroo miti. Ulfinattan si fuudhee deemaa jira. Amen. Deemneef wanti anaaf si gidduu dhaabatee siin akkati dugdanatti jettu wanti si godhu waan baay'eetu jira. Wal'aansoo qabdaati. Wal'aansoo guddaa qabdaati. Eeboo hafuuraa guddaa qabda garuu wal'aansoo guddaatu sirra jira. Eeboo hafuuraa guddaa qabda wal'aansoo hafuuraa guddaatu sirra jira. Amen. Waaqayyo akkana naan jedha. Waan lamaan ulfina guddaadhaan si gaadha gooftaan. Tokko. Amen. Hallelujah. In 2024 Waaqayyo jireenya hafuuraatiin utuun ol ka'iinsa guddaatti ol si kaasuun arga. Amen. Amen. Yesus. ከፍ ስል ነው የማየው። መንፈሳዊ ህይወት ከፍ ስል ነው የማየው። Amen. Ba'aa guddaa sirra jira. Ba'aa ulfaataa baattee jirta. Yaaddoo baay'ee qabda. Dhiphina baay'ee qabda. Abjuu guddaa tokko qabda immoo waan gochuu bara. Beekas. Waaqayyo garuu akkana naan jedha. Nama kana wajjiniin kakuun haaressaa magaataa raabaa sheedaa laalaa baasa. Mee namoonni hundumti godhame ergaa tokko gara koo dhufe utuu nama kanatti raaju. Namoonni hundumti warri barreessuu dandeessan kakuu kootu haaraa jira jedhaa dubbadha. Maaraa baashee kaalaa baala. Kakuu kootu haaraa jira maqaa Yesuusiin. Ameen. Yes. Kakuu kootu haaraa jira jedhi. Warri barreessuu dandeessan Kakuu kootu haaraa jira humna dhiiga Yesuusiin. Ameen. Laalaa baashee laalaa baasa. Amen. Yes. Maqaa Yesuusiin. Amen. Maal argita hojjettanii namoota qubeelaa haaraa namoota qubeelaa quba isaaniitti godhatanii arga joo. Ilaa. Ameen. Namoota qubeelaa haaraa quba isaaniitti godhamu. Quba isaaniitti godhamu. Namoota qubeelaa quba isaaniitti godhamu. Ameen Namoota Yesuus. akkasiin arga. Hafuurri waaqayyoo akkana naan jedha. Namoota baay'een lafaa qaaqnaan jedha gooftaan. Ameen. Hallelujah. Waali namoonni hedduun lafaa ka'u. Ameen. Hallelujah. Yesus መነሳት ይሁንላችሁ። Amen. Amen. መነሳት Amen. Amen. ኪዳናችሁ ይጣደስ። Amen. Amen.
Dakika lama di sini karena ada yang bayi sebenarnya tuh ini. Belara ya. Rakon kamu pastor. Amin. Obboleessa Yesus. sana qabadhu miti. Qabadhu. Ya. Qabadhu. Waaqayyo wantoota kana lachanii baay'ee cabsee si baasa. Amen. Wantoon amma siin jedhu na dhaggeeffadhu daraa kee. Na dhaggeeffadhu daraa kee. Bara 2024 keessatti wantoota lachan kanaan ol adeemuu jalqabda. Ol adeemuu jalqabda. Ol adeemuu jalqabda. Amen. Amen. Yeroo ol kaatu yeroo ol adeemuu jalqabdu harka gadi si gototuudhaaf sitti darbatamu baay'eetu sitti hidhatama. Akkuma ilmoo harree sanaa gaafa isheen hidhamtee jirtu namni dubbate hin jiru. Gaafa isheen hiikamtu garuu maaliif hiiktu jedhan. Yes. Gaafa isheen hiikamtu garuu maaliif hiiktu jedhan. Gaafa isheen hidhamtee jirtu garuu hiikamtu jedhee namni dubbateef hin jiru. Gaafa isheen hiikamtu garuu maaliif hiiktanii jedhan. Elaa Waaqayyoon kana naan jedha. Gaafa ol si kaasuu jalqabu darbannaa baay'ee gara kee dhufa. Fuula kee dura ilaali. Si wajjiniin nan deema. Nama guddaan si godha. Abbaa saba baay'een si godha. Namoota hedduutu harka kee irraa nyaata. Harka namaa deebitee kajeeltu jedha gooftaan. Oh, Yesus. Amen. Ata'uuf maqaa Yesus. Amen. Gaa kana fudhadhu. If dandam. Maqaa Yesuusiin. Ni ta'eera. Amen. Amen. Ta'eera. Wantoota hojjetaman yemmisarru eolle dookimentii akkasittiin gaggalagalee kan kee keessaa ba'uun argaa. Kan kee keessaa ba'a. Kan kee keessaa ba'a. Kan kee keessaa ba'a. Ani Oh, Yesus. raabaa gaaddiyaa laarraa laabaa sheenda laabaa seekiraa diyaaboo. Hallelujah. Kan kee keessaa ba'a. Amiin. Waaqayyo utuunni dookimentii tokko sakatta'ee harki tokko kan kee waan maqaa kee qabu keessaa maqaa itti godhee sii baasuun argaa. Amen. Amen. Jabra di bala rase. Eessa akka hojjettu Ulfaata. maal akka hojjettu seenaan kee maal akka ta'es I don't know. Garuu Waaqayyo waan amma Yes. sagalee natti fuuteen sitti dubbadha. Waaqayyo anis nan jiraadha atis hin jiraadha 2024 ji'oota lama duwwaatu hafee next after January, after February, after March, after April, after May or June, we will see. Amen. Dhugaadha ni taata. ክብሩን እናያለን። ክብሩን እናያለን። ክብሩን Amen. 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 ጂናሴስ Amen. ulfina kana hin agarra. Amen. Amen. Yes, amen. Amen. Hin agarra ulfina kana. Waaqayyo ulfina kana utuu inni godhu na agarsiisa. Shatii jalqaba Amen. 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 ta'eera. Amen. Ta'eera. Nanaman. Hallelujah. As keessa teessee namni tokko akkas jetta. As keessa teessee namni tokko akkas jetta. Irraa jawwachaa jirta laa. Irraa jawwachaa jirta. Irraa jawoo galmee koo galmee himataa kana maaliif hin argu jechaa jirta. Namni tokko himata qabda laa himata qabda. Himatuma mana murtii wajjin wal qabate qabda. Himatuma mana murtii wajjin wal qabate qabda. Hin argaa Waaqayyo. Hin argaa Waaqayyo. Raasaa jaalaa baay'ee hin argaa Waaqayyo. Waaqayyo akkana naan jedhe. Ati namanta yoo ta'e ilaa Waaqayyoon argaa ati namanta yoo ta'e garuu Waaqayyotti sii darbeera dhimma kee sanatti sii darbeera Waaqayyo. Amen. Maaraataa seekaat yaalaa raalaa baadiyyaa boos. Amen. Yesus. Abeena Waaqayyo waan mataa kee irra sii kaa'amu wayii na agarsiise. Waan mataa kee irra sii kaa'amu waan akka baarneexaa wayii hin dabbe. Keebbe bakka baarneexaa bifa gonfoo fakkaatuun hojjetame mataa kee irra sii kaa'amu na agarsiisa. Nagaama sagaleen ko. Inna gama pastor. Abeena sitti nagaama abeena sitti nagaama maalaa diibaatiyaa. Nagaan jira. Raalaa diiyaaboorraa seekaat raalee abaandaas waan mataa kee irra sii kaa'amu argi waan mataa kee irra sii kaa'amu. Amen. Maayennaa Waaqayyo akkana naan jedhe namni kun dadhabbii baay'ee qaba. Baay'ee dadhabe, baay'ee barbaade, baay'ee fiigee, baay'ee karaa barbaade, iddoo baay'eetti dafqa guddaa dhangalaasee
yeroon kana boodee jiru yeroo itti gatiin baafamuufidha. Innati mataa isaa irratti argite kuni gatii isaaf kennamu badhaasa an lafa kana irratti deebi'an sii kennuudha jedhe gooftaan. Oh, Jesus. Amen. Amen. Dhugaadha. Amen. Dadhabdee gatii dadhabbii kee duwwaa ta'ee gatiin fiigicha kee duwwaa ta'ee hojjettee gatiin ati baay'ee ifaajiin kee qilleensa ta'e Waaqayyo akkana naan jedha. Miilla keetiin akka ati dhaabattuun si godha. Miilla keetiin. Amen. Ofan si dandeessisa. Amen. Oh, Jesus. Amen. Amen. Ordali adizati magaria malizala diabos. Majaka pala dova yasela bijania kova. Yeroon kana boode yeroo itti Waaqayyo ulfinaan si geggeessuudha, ulfinaan si fuudhee adeemuudha. Amen, Jesus. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Si ta'eera. Laan.